Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafan dhaqee ni yaadattan Itoophiyaa Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya teeffatee buluu jiru kanatti eerpoortiin kan namaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose gooneen Booyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu waggalaaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yookaan kutaate Saawudii biyyoonni Arabaa kun wanni hin fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Moyyalee. Moyyalee iddoon ga'uu ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya warra Keeniyaas ka jiru wajjin cee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus konsurraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Soomalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin dhaquu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra walloltanii hin jeeni bar Baalee dhaqee wata kan jiru bishaan hin jiru wata kan jiru. Dachirra wallolchiisan wallolchiisuu cina mannaa osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan isa riqoo qabu beekan tun waan hin fashalsaa asiin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa hin takka. Sirriitti illee dheereesse 2006 akkasiin si'a 2008 osoo Obaamaan aangootti hin dhufin naannoo san duratti walga'iin tokko Stanford University turte. Walga'iin warri Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaalessummaan dhufu jira jedhan. Hayi saboo jarri kun biyyumaan itti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na diraa turtee bishingaa nyaadhee waan itti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodawni sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Nu beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashunnee ni jirti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warreen agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu noora. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeeramu takkaan agarree. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni ilaal. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan alaal. Maafiyaan Booraan eeggattu hoggantu hojjaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha Mooyyaalerraa hanga Yaabeellootti keellaa meeqaa jira. Bakka biraa keellaan akkasii jira hin jiru. What is the game? Maali namni hayi Mooyyaalerraa fidatee namni Yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Alshabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni tun kaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate kaafaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis expertii number 1 yeroo ammaa fayyadamanii hin gaafadhe. Ookiyyaa. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti jedhanii qorannaa teetiin agartee jennaan kijibaa kunii naan jedhe. Olola mootummaa qofarraa hin dhaga'e malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiisoo tokko jira kadhannati jedhanii walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan beekne. Kanuma dhaqanii darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jedhaniin. Alshabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuun qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhoowwiteefi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambisee Alshabaab Itoophiyaa kan seenne. Itoophiyaa kan seenne Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas kan seenne. Naannoo biraas kan seenne maaliif?
Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Alshabaab kun dhufu sammuun namaa onneen Somaalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin etnik naashinaalizim qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo naashinaalizimiin qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordodee yaani bordodee irratti Alshabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafatu jarri muslimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira taatu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanii uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Alshabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra tuulamaati salaaleedha. Abbaan kiyya arsiidha ummanni keessa guddanne ummata Harargeeti ituu fi nooleedha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota arsii ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi salaaleedha. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran arsiif salaalee waliin baatee ijaarte. Arrallee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsan masgiidas akkasuma. Kun kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara jedhanii musliima harka amma Wallaggatti sun irra caalaan nama walirraa buqqa'ee jedhani. Amaara jedhanii Amaara. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadde. Beekaa irraanfatte. Ayyee. Amma fidan kanaas kanaatti hin deemanii jiran. Malli jiru maali tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Waan akkasii yoo jiraate immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu warra furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikalii deebii argatee jira gaafiin ammatti qaabte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo innuus garriitti nurraa fottoo qanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa falli jiru irraa fottoo quudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaase Eertiraaronni Oromoon Soomaleen Tigraayitti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottooquu 4 kiiloo tan qabachuu qabnaa jeete olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Laman jettanii. Lameen hunda leenye. Warri Eertiraa fottooqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'anii nyaataman. Jarri keenyaa dhufaniiti beektaa mootummaan Abiyyiituuni diqaalaadha walitti. Ilaalchi diqaalumtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara wayyaaneetitti ummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan balaman qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo anatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a walking contradiction. Wanni ummata Itoophiyaa jeequmsa keessa seensise kana jechuudha. So warri Eertiraas fottooqanii furmaata hin finne. Warri Tigraayis olaantummaa fidanii furmaata hin finne.
warri wayyaaneen guddistees isa irraa kooppii godhanii Amara Raayis walaalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So adda inni maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biyyi Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Reefu isinitti himeetiin jira. Parsantii 78 haa ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo sanii. Kanaaf Eertiraa Asmaraa irraa fottoitus siyaasaan irraa fottoiti malee diinagdeedhaan hirkattu taate. Gaafa isaan naafaa baafatan mallas waliin seenanii jechuudha. Warri wayyaanis olaantummaa godhan jaanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gad dhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Kaajollee bosonaa tana gaggabaasee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa kun jiru ta'e akka namni jiru shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen kun qabsaa'ota yeroo dheeraa turteedha. Ijoolleen tun eenyufaa beeytanii ijoollee bara wayyaanee ama 15 kudha meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha qabsoo seentee hidhaa turte hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallalu. Ijoollee sani beeknaa bara mucaan ammaan bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan Maharsadee hogganu kun Gurbaan Gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Midhaan sabaa jedhamuunis maal jedhanii zoonii isaan jalatti ijoollee jiru kun. So wanni yeroo shiftaadha maal jedhan waa lama qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudha gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii doongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhuu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu faani garta. Mana kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isaa wal loluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gadi yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsee bulaa ittiin bitatanii bara bifaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo Sabaatti qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e. Faarsee bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma nu arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef tirage ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baaftee irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee qama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaban maduraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojii ta'ee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barruusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata dhaga'uun na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan hin deebisee keep waliin seenee tabra seenee foonii fi jechuudha. Kanaaf
Ana kakiyatti lamma qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaa kadhaloota hedduu negatiif hin ta'ina. Akka Oromoon amma 8 kan taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsoo hine roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin ilaayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde wallagga hin jiru barjoollee namni hin jiru amma godin horroo guduruu jaamu kana faa bakka fakkadaan faa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxasaa turre gardanii manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan alaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaa tu rabbashtu kana waniin kollektiif terapii bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu itteen wanni nuti turre ijoolleen tun hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu. Biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo ittiin hoggaa laaltan. Machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikoolojii isaa. Osoo moola raabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta richaanaliin enerjii isaanii richaanal godhuu qabna. Gara poozitiif ta'etti suuta xiqqeessuun hariiruun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamuma dooktorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaas itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jira keessatti. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aannee Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyii malee bara sana immoo gamana taasisaa dhayitee Minisoota sana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti Wallaggaan maal kan ture? Suutuma waan har'aatti wal ta'uu baannaan taakalee isaa jenneeti qophii afran kalloo, qophii haala biraa, qophii sochii bacaatuu lamaa tapaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufeen wargaa suuta deebilee Oromoo wal'aanee wal'aanamu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. Ni wal'aannaa ijoollee gorsa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanattis argamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee isaa warri paarlamaa, warri caffeedhaa, warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabna warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabna hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessanis bareessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufii jaalibsaa itti aantaa margaa aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa. Beeka erga beeka barbaadee dhabe. Ayyee ulfaadhaa galatooma Jawaarattis ulfaadhuu galatoomni jidduutti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhee garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin itti gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada.
2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti daandii tokko qabatee yookaan mooraan Oromoo maaliif itti tuubu? Abaawonis, Kaafaawonis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itti tuudidee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu dide kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa Abbootii Gadaa Karrayyuu isatu ajjeesee gabaasa dubbiste jedhee. Abeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan boo Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirreewaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karaatti butuutu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni koree jiruu isaa dabalatee Waluu Abdii, Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warra bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera oomisha hin qabu hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa arti ijoolleen haadha abbaan qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasaa abbaa fedhe ajjeesa mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu.